Akkam jirtu kabajamtoonnii fi jaallatamtoonni maatii chaanaalii Miko nagaa keessanii nagaa koodha waaqayyo nagalatu. Tole har'a viidiyoo haaraa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Gara viidiyochaatti hin darbin garuu subscribe gochuudhaan wantoota haaraa nurraa argattu isiniin jenna. Duraanis viidiyoo hedduu isinii hojjennee jirra, wantoota isin barsiisan keessa deemuudhaan ilaalaa isiniin jenna. Gara viidiyoo har'aatti yeroon isin dabarsu bootiiwwan teelegiraamii kan ta'an bootiiwwan babbareedoo isin fayyadan shaniin isiniif qabadhee dhufe. Shananuusaa tokko walii wajjin ilaala jechuudha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsaa. Na wajjin tura. Tole bootiin jalqabarraa isiniif kaa'ee arriiviyaa boot isa jedhu kanadha jechuudha. Liinkiin tokkoon isaanii tooraan akkanii viidiyoo kana irratti agarsiisuun diskiripshinii irra isiniif jira. Liinkii sana lixxanii arguu dandeessu yoo sirraa isinii mul'achuu dide. Bootiin kun waan namatti tolu start gaafa isin gootan kunoo gaaffii isinii fida jechuudha. Gaaffii isin gaafata. Kunoo asirratti akkuma argitan gaaffii na gaafatee filannoo jalaan naa kenna jira jechuudha. Filannoo kana immoo as jalaa deebistu kunoo amma wayii na gaafatee jira asirraa calluma dheenitti deebisa. Kunoo warri naan jedheera deebiinsaa bii ture jechuudha sila. Bootii kanarra wantoota babbareedoo gaaffii babbareedoo isin gaggaafata jechuudha. Bootii baay'ee namatti toludha. Isa lammaffaatti yeroon darbu text to give boot isa jedhu kanadha jechuudha. Inni kun immoo wanta inni fayyadu start gootu jalqaba irratti itti fayyadama isaa. Sanaan booda kunoo asirratti liinkii isaa argaa jirtan kana kunoo asii dhuftanii koppii gochuudhaan bakka message jedhu irratti dhuftanii paste gootanii gaafa isin space gootan amma fakkeenyaaf Miko jedhee yoon barreesse kunoo akkasii isiniif fida jechuudha. Maqaa koo Miko jedhu kana yeroon ergu akka viidiyootti dhaqa jechuudha. Akka viidiyootti naa taphata jechuudha. Maqaa keessan yookaan barreeffama wayii akka viidiyootti isiniif bareechee isiniif deebisa jechuudha. Inni sadaffaan immoo anti roobot isa jedhu kanadha jechuudha. Inni kun immoo wanta inni fayyaduuf akkuma nama biraatti akkuma nama wajjin haasaa jirtanitti bootii kana wajjin haasa'uu dandeessu jechuudha. Start gaafa gootan kunoo asii kana wayii isin gaafata. Sanaan booda waan barbaadanitti deebisuu dandeessu. Akkuma nama biraatti haasaa jirtanitti bootii kana wajjin sirriimatti itti haasoftu jechuudha. Inni isinii deebisa, isinis itti deebistu akkuma barbaadanitti wajjin haasoftu jechuudha. Isa afuraffaatti yeroon darbu text magic boot isa jedhu kanadha jechuudha. Inni kun immoo wanta inni fayyaduuf barreeffamoota caxxaltanii gaafa isin barreessitanitti argitan foontii babbareedaa waan ta'etti gara barreeffamicha sana isiniif bareechee isiniif deebisa jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf gaafa start erga gootanii use inline mode kan jedhu kana gaafa isin cuqaastan kunoo asirratti hello world isa jedhu kanarraa balleessitanii waan barbaadan tokko itti barreessitu jechuudha. Kun akkuma kana kanan barreessin jedheema. Sanaan booda kunoo asirraa hunda dabarsee ilaaluun danda'a. Kunoo nama babbareechee naa fide jechuudha. Hundasaa akkuma argitan kunoo bifa adda addaatiin naa fide jechuudha. Tole isa dhumaa fi isa shanaffaatti gaafan isin dabarsu immoo epic downloader isa jedhu kanadha jechuudha. Aappiin bootiin kun baay'ee bareedaadha. Hundumas baay'ee bareedaadha. Aappiiwwan play store irra jiran yoo play store keessa isiniif hin hojjetu ta'e dhuftanii asuma irratti kunoo start gootu. Sanaan booda maqaa aappii sanaa barreessitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf face app jedhee dhuman barreessa. Kunoo face app jedhee gaafan ergu gadi naa fida jechuudha. Face appiidhaan aappii face appiidhaan jiran play store irraa barbaade hundasaa gad naa fida jechuudha. Sanaan booda as keessaa isa jalqabarra jiru kana gaafan tuqu kunoo akkuma argitan face appii kana naa fideera jechuudha. Download isa jedhu gara gadii kanatti gaafan al tokko cuqaasu xiqqoo ishee ture daqiiqaa muraasa sekendii muraasa booda faayila isaa naa ergee jechuudha. Kunoo akkuma argitan naa ergee jira faayila isaa asumarraa akkuma play storeetti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Bootii kana bootii baay'ee ariifidha kunis. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe egaa isa kana fakkaata. Viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaa. Akkasumas chaanaalii kana subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Yeroo dhufutti immoo waan isiniif qabannee dhufu yoo jiraate
Koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarruutti. Ciao.